Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Video takka isini qabadhee dhufeen jira. Akkaataa warningi TikTok itti sirreessan yookaan immoo akkaataa report itti barreessan. Gara barnootaatti seenuu kiyyaan dura garuu waa takka isiniin jechuun barbaada. Yeroo video barnootaa daawwattan yeroo mara qulqullinaan daawwachuu qabdu akka sirriitti isinitti mul'atu. Videoodhuma daawwataa jirtan screen irra yeroo tokkicha irra tuqxu. Yeroo irra tuqxan mallattoo settingii gubbaatti isinii baati. Mallattoo settingii gubbaa jirtu kanarra tuquudhaan quality ka jedhu kun jalqabarra jira. Quality kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemtu. Quality jalqabarra tuqxanii erga gara fuula duraa deemtanii booda advanced ka jedhu jira. Ammallee advanced ka jedhu kana irra tuquudhaan qulqullina video 720 irra kaayyattu. 720 irra kaayyattanii yeroo video daawwattan barreeffamni mobile irraa isinitti mul'ifamaa jiru sirriitti isinitti mul'ata. Qulqullina bareedaadhaanis video daawwachuu dandeessu jechuudha. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu haala kamiin TikTok irraa warningi sirreessuu dandeenya yookaan immoo riipoortii itti barreessina ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Erga TikTok keessan jala seentanii booda profaayilii TikTok jala seentanii booda egaan sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan gara riipoortii barreessuu adeemnaa jechuudha. Profaayilii TikTok jala erga seentanii booda jechuudha. Sararri sadan gubbaa jira. Sarara sadan tuquudhaan gara seetingii deemnaa jechuudha. Erga badii balleessinee warningi nutti dhufee booda sarara sadan sana erga tuqnee booda jala sana creator jira, maayikii warri jira, akkasumas setting and privacy ka jedhu jira. Setting and privacy irra tuqannee gara fuula duraa adeemna. Setting and privacy irra tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Gara gajjallaa sana riipoortii barbaaddannaa jechuudha. Riipoortii seera qabeessa ta'e akkasuma riipoortii barreessuu dhaquu keessaniin dura warningi fuula warningi sana screenshot gochuu hin dagatina. Report a problem ka jedhu kun ni jira. Erga settingii jala gallee booda report a problem ka jedhu kun jira. Report a problemii kanarra tuquudhaan ammallee gara fuula duraa deemna. Ammas wanneen isiniin jedhu profaayilii keessan screenshot gochuu hin dagatina. Suuraa isaa maxxansitanii waliin ergitu waan ta'eef jechuudha. So yeroo gara fuula duraa deemnu gara report a problem tuqannee yeroo gara fuula duraatti deemnu haala kanaan nuuf bana report a problem mata duree jedhuun jechuudha. Jala kana account and profile waan jedhu barbaaddanna ammallee riipoortii seera qabeessa ta'e itti katabuudhaaf jechuudha. Akka warningi sana TikTokiin nurraa kaasuuf. Account and profile ka jedhu kun jalqaba topiikii jala jira. Account and profile kanarra tuqannee ammallee gara fuula ittaanuutti darbinaa jechuudha. Account and profile maaliif dhimmi warningi sun accountiif profile ilaallata waan ta'eef jechuudha. Account and profile kana tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu ammallee haala kanaan nu baasa. Edit profile jala profile page ka jedhu jira. Profile page ka jedhu kana gadi tuqannaa jechuudha. Dhimmichi dhimma profile wal ilaallatu yookaan immoo fuula TikTok keenya wal ilaallatu. Profile page yeroo nuti gadi tuqannee dhimmi nuti barbaannu as keessa waan hin jirreef dhuma irra azar ka jedhu tuqannaa jechuudha. Profile page jala azar isii jettu kana tuqachuun gara fuula ittaanuutti darbina. Azarii kana tuqannee yeroo gara fuula ittaanuutti dabarfannu ammallee haala kanaan nuuf banaa jechuudha. Asirratti no fi yesii nuukaa no ka jedhu kan nuti tuqannu. Rakkinni furmaata argateera nuun jedha hin arganne ka jedhu no ka jedhu kana tuqannaa jechuudha. No yeroo nuti tuqanne your feedback was submitted nuun jedha. Need more help ka jedhu ka jala jiru irra tuqanne erga no tuqnee booda. Need more help tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. So kan nuti barreeffama riipoortii barreessinu fuula kanarratti jechuudha. Barreeffama akkamii barreessuu qabna isa jedhus waliin ilaaluu deemna. Barreeffamni nuti tell us your feedback jedhu kana jalatti sanduuqa kanarratti barreeffannu barreeffama dhimma warningi nurraa kaasu tahuu qabaa jechuudha. Barreeffama kana bal'inaan isiniif barreesseen kaaha asumarratti jechuudha. Hello TikTok team, a warning is coming to my account. I'm sorry for my mistake. At first I did not understand the rule. I hope such mistake will not happen again. Please review my account and help me waan jedhu irratti katabannaa jechuudha. Warningi accountii koorra jira. Dhiifama naa gochuudhaan badii kiyyarra naaf darbaa. Yeroo jalqabaatiif seera TikTok kana waan hin hubanneefan badii balleesse. Badii akkasii kanaan booda hin uumu yookaan immoo hin balleessu. Kanaafuu TikTok kiyya irra deebitanii naaf ilaaluudhaan channelii kiyya yookaan accountii kiyya irra deebitanii naaf ilaaluudhaan
akka naaf sirreessitan waan jedhu irratti barreessinaa jechuudha akka jarri gargaarsa nuuf godhan. Username bakka jedhu irratti kan nuti barreessinu maqaa TikTokii keenya irratti katabanna. Maqaadhuma TikTokii keenyaa jechuudha. Kiyya Abdul App lakkoofsa tokko sana irratti katabadhaa jechuudha. Erga san katabannee kaane bakki suuraa kun ni jirti. Suuraa kanarra tuquudhaan bakka mallattoo gaalaarii kana suuraa screenshootii godhattan kan warningii ofirraa qabu sana gaalaarii keessa seenuudhaan suuraa sana fidattanii irra keessuu jechuudha. Suuraa sana isinitti agarsiisu screenshootiidhuma fuula TikTokii keessaniiti. Bakka warningii ofirraa qabu maqaan keessanis maquma achi jala jiru sana warningii gubbaa jiru sana irratti katabattu jechuudha. Suuraa sanduuqatti raayitii gochuudhaan okay ka jettu kun gubbaa jirti. Okay gochuudhaan suuraa sana attachii irratti goona yookaan immoo barreeffama barreessine sana jalatti suuraa galchinaa jechuudha. Erga barreeffama seera qabu haala kanaan barreeffannee kaane submitii goonaa jechuudha. Warningii TikTokii kiyya irratti dhufee badii jalqabaa waan ta'eef jalqaba osoo seera TikTokii hin hubatin waan badeef kanaan booda akka hin balleessinee fi akka tiimiin TikTokii irra deebi'anii nuuf ilaalanii nuuf deebisanii barreeffama kanaaf suuraa kana galchine submit ka jedhu ka jala jiru kana tuquun submitii goonaa jechuudha. Iyyata galfataa jirraa jechuudha. Maqaa TikTokii keessanii yeroo barreessitan maqaa sirrii tahee maqaadhuma TikTokii keessanii sirriitti osoo walirraa hin butiin yoo walitti siqee barreeffamee jiraate sirriitti barreessuudha kan isin qabdan. Barreeffama kana yoo achirraa sirriitti isinitti hin mul'anne asirraa sirriitti koopii gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Barreeffama kana bakka username jedhu sanatti maqaadhuma keessan irratti katabuudhaan submitii tuqxuu jechuudha. Submitii tuquudhaan gara fuula duraa isin geessa. Ni eeydu haga inni submitii ta'ee sirriitti ergameera yookaan immoo haga inni galatoomii feedbackii keetiif isiniin jedhutti eeguu qabdu jechuudha achirraa ba'uu hin qabdan. Haga inni xumuree gara fuula duraa isin geessuudhaan submitii kan itti goote ergamee jira waan jedhu haga inni isinii fidutti jechuudha. Haga inni haala kanaan isinii baasee jala sanatti waan isin barreessitanii ergitan isinitti agarsiisa gubbaatti jalatti immoo thank you for your feedback will contact you if more information needed. Yoo informationii bal'aa barbaanne si dubbifna galatoomii feedbackiin kee ergamee jira waan jedhu isinii barreessaa jechuudha. Haga inni sana isinii ergutti achumarra dhaabattanii eeguu qabdu. Sanaan booda erganni raayitii isinii kenne duubatti deebitu jechuudha. So bultii haga ta'e keessatti ilaaluudhaan check godhanii feedbackii isin itti barreeffattan warningii sana fuula TikTokii keessanirra isinirra remove godhu yookaan immoo irraa kaasu jechuudha. Egaa riipoortii haala kanaan barreessuu qabdu isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.